Ayyee akkam jirtu nagumaa Daandii Lemoon jedhama arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Ayyee. Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessan nuuf ibsaatii dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya wajjin wal bara. Tole egaa maqaan kiyyaa Jaalambisaa Seenaatii Baha Oromiyaa ajajaa zoonii ba'aati. Ayyee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa Jaalambisaa Seenaa. Mee Baha Oromiyaa keessatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa maal fakkaata? Tole egaa sochii waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa godina kana keessatti babal'achaa jira. Yeroo amma duraatiif gartee xiqqoo haalota rakkoo adda addaa kanii keessoon diinni dalaguurraa kan ka'e babal'achuu hin dandeenye ture. Amma immoo haalaan babal'atee jira. Naannolee gartee silaa godina kanaa iddoo garagaraa keessa socho'u jira. Ba'aa fi hanga irratti illee gartee socho'u jira. Haalaan dureedhaadhaa mishaachuu barbaadeeti injifannoodha. Ayyee egaamee waraanni PP'f dabballoonni sirnichaa afaan fajjii uummata Oromoo Baha Oromiyaa keessatti uumanii turaniin absoon lafa qabachuu dadhabuu isinuu kaastanii jirtu. Isin akkamiin uummata gidduu socho'uu dandeessan? Tole egaa uummanni kun uummata keenyaa, uummata keessaa dhalanne, uummanni kun diinarra gartee waraana kana beekaa, waraana kana jaalataa, inni dadhabatee malee gartee rakkoo diinatti hammaate malee uummanni kun waan gartee waraana kana jaalatu hin qabu. Sababuma saniin gartee jaaramee jaba itika diinni baasuu hin dandeenye lafa kana keessa ijaarree saniin humna keenya kana rakkoo diinni uumusan guutumaa guutuu injifannee humna kana sadarkaa har'a gartee uummanni Oromoo guutuun dhabee sadarkaa addunyaan beekirra hin geenye kanumaan egaa jaarmee jabinaa silaa hawaasa keenyaatii fi gama keenyaan uumameen. Lola dhiyeenya kana zoonii Bahaa keessatti geggeeffamaa tureen bu'aa akkamii waraanni bilisummaa Oromoo buufate keessaa'uu gama lafa qabannaa fi hawaasaan wal baruun wal qabsiise? Tole egaa injifannoo guddaa bu'aa guddaa haalaan argatee jira. Uummata keenyaaf dammeessee lafoota kana keessatti gartee humnaan diinni socho'ee duraa waa balleessaa ture lafa kana hunda keessatti gartee qulqulleessuudhaan injifannoo guddaa argatee jira. Meeshota waraanaa garaagaraa booji'uudhaan ajajoota isaanii gurguddoo humna federaalarraa ajajaa 100 fi akkasumatti immoo ajajaa 11 dabalatee humna addaa immoo ajajaa aanaa federeetitti gaafatamaa kan ture namoota maqaan isaanii ammaanuu hin barree ajajaa kana dhabamsiisuu danda'ee jira. Haaluma kanaan torbannan kana keessa iddoo garagaraa goda asbugamaa jalaa gammoojjii gara soomalitti gaxaan turanitti illee loloota eeggaddachuu aantu gaggeeffameen naannoo karaa araddaa diimaa kookoo dhiibbuu gara sirriitti lola gaggeeffameen humna diinaa baay'ee gaaga'uudhaan humna diinaa kun karaa lamaan lola ture. Tokko gara Soomalee isarra nodhaa ture, gara biraa humna federaalaa, humna addaa, poolisoota meeshaa poolisii galii fi milishaa dabalatanii bobba'aa turanii uummata kun hunda cabsee keessaa bahuudhaan hanga nama 100tti gatuudhaan meeshaa garagaraa booji'an injifannoo guddaan keessaa bahee ture. Itti aansuudhaan lola guyyaa kaleessaa gaggeeffameen guyyaa kaleessaa kana keessatti lafa bal'aa haalaan bal'aa ta'e gartee seera aanaa fi gidduutti lola gaggeeffameen araddaa odaa bal'arraa kaasee amma reessaa araddaa burraa isaa mataa gaallee dabalatee hanga magaalaa Hooraa Kenteerii laga Arbaa aseen hanga gartee gaara hayyuu hayyuutti lola gaggeeffameen gartee injifannoo guddoo argamsiisee jiraachuu waraana kun haalaan manna kan jalleen baay'ee ba'ee nusumchaa ture. Haalaan akka ittiin ishana dhaabbachaa turanii injifannoo hanga hin jamma galmeessee jechuu barbaade. Ayyee simannaa fi dammaqiinsi uummataa hoo maal fakkaata bakki isin lolatti geggeessitanii injifannoo akkasii galmeessaa jirtanii fi iddoo birootti? Tole kuni akka lamatti ilaallaa tokko hawaasuma keessaa warra gartee diinni dogongorsee fi warra diinummaa wajjin hawaasa wajjin diinummaa dalagantu jira. Warrootuma gartee humna diinaa ta'anii yeroo gartee isaan waraana bilisummaa Oromoodhaa adamsuudhaaf harkaanfatetti uummanni keenya baay'inaan ba'ee jaalala waraana kana qabuuf dura dhaabbachaa ture. Wajjin illee dura dhaabbachaa turanii akka uummatatti uummatichi haalaan qeerroo fi qarreen keenya hawwanii fi manguddoonni keenya haalaan waraana kana jaalatu akka jabaa bira dhaabbatanii baay'ee nama gammachiisu baay'ee kan irraa gammannee jechuudha. Egaa injifannoolee isin gama siyaasaa fi waraana sirna PP zoonii Bahaa keessa sosocho'aa jiru irratti argattan akka waliigalaatti maal fakkaata? Tole injifannoon akka waliigalaatti nuti arganne injifannoo waraana bilisummaa Oromooti. Injifannoo waliigalaa guddaallu akkuma waliigalaatti injifannoon keenya gama keenya jira. Gara fuuldurallee injifannoon kun itti fufaa. Injifannoon olola baroota dheeraadhaaf waboon hin jiru.
shanii akkasitti gartee diinaas caasaa garaagaraa ijaaruudhaan gantoota dhaaba keessaa bitamanii gartee isaanii galan ijaarrachuudhaan warra durii maqaa qabsaa'aa qaban kaarraa gartee gantoota kan ijaarrachuudhaan qabuu dhabamsiifne badanii jiru je'ee injifannoo kijibaa kaleessa labsachaa ture hunda fashalsee injifannoo boonsaa waliigalaa kan waraanni bilisummaa Oromoo zoonilee adda adda irratti harkachaa jiru waraanni baaquu harkachuu isaati injifannoo waliigalaa isa kana fakkaata. Mootummaan faashistii PP kun iddoo sanatti loltoota guuruun sochii keessan daangessuuf hojjechaa jira. Haala kana akkamiin ilaalta? Dhugaadha waraanni bilisummaa Oromoo waraana kaayoof bahe inni waraanni kuni waraana gartee heddumina waraana mootummaatiin daanga osoo hin taane waraana daangaan isaa gartee uummata Oromoo bilisoomsee Oromiyaa wal boomsuudha. Waraanni gartee akeekaa fi kaayoo uummata fi bilisoomsee gartee Oromiyaa wal boomsuudhaaf qabsaa'u humna waraana baay'inaan miti kumaatama yoo lafa kana guureewu hin daangu jechuudha. Kanaaf kuni waa waraana kan daanga isaa miti jeetiin gabaabumatti seesuu barbaada. Ayyee dhaamsi isin ilmaan Oromoo ba'aa Oromiyaa fi sabboontota isin gajjabeessuuf hojjechaa jiraniif qabdan akkasumas dhaamsa bara haaraa ilaalchisee qabdan yoo jiraate carraan isiniif kenna. Tole dhaamsi nuti akka waliigalatti qabnu hawaasa keenyaaf qeerroo fi gartee gaarra keenyaaf qabnu akka waliigalatti uummanni keenya yeroo ammaa yeroo diinni gartee waggoota dhibbaan dura yookaan waggaa 50 Oromoo bitaas ta'e gartee maqaa jijjiiramaatiin isarratti deebi'uudhaaf halkanii guyyaa tattaafachaa jiru. Ammas gartee injifannoo hawaasa qeerroon keenya harkate jechuudhaan gartee aangoo kanatti deebi'ee sadarkaa humna waraanaatiin dhabamsiifnee uummata kanaa walitti jiru duula millikaaraa sadaffaa bananii deeman kanatti uummanni keenya biikaa waraanni keenya argamutti bikkoomni waboodhaa argamutti deeggarsa isaanii dhaabbata itti fufuu qabu nu jajjabeessuu qabu waraana keessumachuu qabu iddoo gartee garagara laftiin warri nurraa foolleen nutti gartee dhiyaatanii waraana kana babal'isuu keessatti jajjabeessuu keessatti baay'ee dhaamuu barbaadaa fi isuma kana ani warra dhaamu barbaadu diina gartee keeysaa hawaasa keessatti ijaarame hanga gannatti hanga baarratti ijaarame hundaa'u gartee warroota silaa gorfamanii garee fi deebisuu barbaadu gorsanii qeerroon keenya ifitti beeffachuun diina jalaa qabanii warroota gartee diduu eeruu waraana bilisummaa Oromooti kannanii qulqulleessuudhaan akka Oromiyaa walaboomtee fi bilisummaa fi harkurratti humna kana wajjin dhaabbatanii akka fuulduraatti tarkaanfatanii dhaamaa jechuudha. Kaan immoo dhaamsa bara haaraa amajjii 2022 waraanni bilisummaa Oromoo akka kabajaa tokko bara haaraa addunyaa jeetii lammaffaa bara dhaloota waraana bilisummaa Oromooti sanii fi baroota dhaloota irratti gartee haphee diina guddoo cabsuudhaan sadarkaa kana ga'ee amajjiin kun bara baraan kabajamaa daga amajjii kana waliin geenye ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa jiraniif akkasumatti gartee qondaalota dhaabaa hasoonni adda addaa jiraniif akkasumatti miseensota waraana bilisummaa Oromoodhaa yeroo ammaa diina isaatiin wal qabee diina isaa ajjeesee ijoollee wareegamaa jiru kana hundaanuu daga bara kanaan dhugeen jaanii ummata keenyaanillee daga bara haaraa kana waliin geenye daga ayyaana guddicha guyyaa waboodhaa kana waliin geenye jaanii jechuudha. Ayyee ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa Jaal Ambisaa Seenaa sochii waraanni bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa keessatti gochaa jiru ilaalchisuun dhiyaattanii yaada qabdan uummata Oromoo bal'aaf waan qooddaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota arraata biyyoolessa Oromiyaan guddoo isin galateeffannaa. Horaa bulaa deebana. Galatoomaan injifannoo uummata Oromooti. Horaa bulaa deebana. Oh,